Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolii Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan isinitti himu Antolchaa Hussein Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti waa'ee gooticha Oromoo xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara ol'aanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork duraanii miseensa KFO yeroo ammaa obbo Jawaar Mohammadii fi akkasuma waa'ee hoogganaa itti aanaa hoogganaa ol'aanaa paartii koongirensii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Hamza Boranaa, Shamsaddiin Xahaa, Dajanee Xaafaa fi kanneen kana fakkaatan kan isinitti himnu ta'a. Manni murtii guyyaa har'aa beellama obbo Dajanee fi akkasuma obbo Jawaar faa akkasuma obbo Baqqalaa fi Hamza Boranaa faa tureeyyuu manni murtii akkamiin oolee waan jedhu waa'ee hayyoota kennaa gurraa isin buufna yeroo qabaannee ittu daballee odeeffannoo biraas kan hordofsinu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo gara odeeffannoo kennaa guyyaa irraatti darbuun duratti warroonni YouTube channel kennaa osoo hordoftan hanga ammaa subscribe hin godhin battaluma odeeffannoon haarofti nu biraa gadi dhiifameen akka isin bira dhufuuf akka isin gargaaruuf YouTube channel kennaa warri subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa, Hamza Boranaa faa Shamsaddiin Xahaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himataman hundi isaaniitu yeroo darbee waa'ee qabeenya isaanii jalaa saamamee mana murtiitti himachuun isaanii ni yaadatama. Fakkeenyaaf mana Jawaar keessaa mallaqa qarshii 100,000 olii fi kompiitaroota isaa sa'aatiiwwan qarshii gatii widdiidhaan bitaman yookaan gatii qaaliidhaan bitaman kan namni Oromoon biyya alaa warri Ameerikaa, warri Jarman, warri Awurooppaa guutummatti, warri Awustiraaliyaa, warri akka magaalaa Meelboorn faa, warri Awurooppaa, warri akka magaalaa Faaris, Xaaliyaan keessatti mootu warra akka magaalaa Roomaa, Swiidin keessatti magaalota garaagaraa, Ingiliz keessatti magaalota garaagaraa keessatti badhaasawwan uummanni Oromoo ilma isaa akka jaalatu Jawaar Mohammadiif kenne hunda isaa badhaasa Jawaar ka Ameerikaatti, ka biyyoota Arabaatti, ka bakka garaagaraatti, ka Oromiyaa guututti uummanni gatii qaaliidhaan bitee kenneef kan mana isaa jiru hunda warqiiwwan osoo hin hafin Jawaar Mohammad jalaa fudhachuudhaan mootummaan kun harka saamuun isaa ni yaadatama. Meeshaawwan mana Jawaar Mohammad keessaa fudhatan san poolisoonni fudhatan sun akka addaan hihiratanis dhaga'ameetii jira. Yeroo darbee Jawaar waan kana mana murtiitti himatee manni kiyya saamamee poolisoota tun harkaa saamee qabeenya kiyyaas akka addaan hiratan dhaga'eetii jira. Kanaaf haqa kiyya kan harkaa saamamee manni murtii akkanaa deebisu gaafadha jechuudhaan mana murtiitti himachuun isaa ni yaadatama. Akkasuma obbo Baqqalaa Garbaas waa'ee lakkoofsa herreega baankii jalaa ugguramu akkasuma konkolaattonni obbo Baqqalaa Garbaa jalaa ugguramuu dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa mana murtiitti akka qabeenyi isaa gadi dhiifamuuf dubbateetii jira. Gaazexeessaa OMN Bomalabsaa Dirribsaa faa dabalatee warroonni isa wajjin jiranis lakkoofsi herreega baankii hidhamtoota siyaasaa hunduu akka gadi dhiifamuuf maatiin isaanii akka rakkoo keessa jiru mana murtiitti himuun isaanii ni yaadatama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo obbo Baqqalaa Garbaa itti dabaluudhaan wanti inni himatameen konkolaatotni isaa lamaan eessaa dhuftee waan jedhudha. Obbo Baqqalaa Garbaa nama mootummaa kana jalatti hojjetaa ta'uudhaan waggaa 34 hojjedheedha. Ani mootummaa keessa waggaa 34 hojjedhee konkolaataa eessaa fuutette jedhaniitiin na gaafachuun kuni waan addaati. Namni mootummaa tokko jalatti waggaa 34 dalage akkamitti konkolaataa bitachuu dadhaba eessaa fiddenaan jettan jechuudhaan himatee konkolaatota kiyyaa mootummaan akka bakka ugguree gannaa dhiisee maatii kiyyaaf naa deebisu mana murtiitti himatuu isaa ni yaadatama. Egaan daawwattoota fi hordoftoota kennaa waa'ee konkolaatota obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma waa'ee qabeenya mana Jawaarii fudhatamee mallaqa dabalatee akkasuma waa'ee uggurrii lakkoofsa herreega baankii hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti himatamanii laaluudhaaf manni murtii yeroo darbee beellama qabuu isaa ni yaadatama. Beellamni gaafa duraa gaafa godina Wallaggaatti namoonni gara 50tti dhiyaatan halkan tokko ajjeefamanii biyyattiin jeequmsa hamaa keessa turte sanidha. Yeroo biyyattiin gaddaan uffifamtee lammiilee biyyattii guyyaa tokkotti halkan tokkotti maqaa waltajjii jedhuun walitti qabamanii bakka tokkotti dhuman sanidha. Obbo Jawaar Mohammad faa gaafsan akka mana murtiitiif ergaa isaanii dhaamanitti
obbo Hamzaa Booranaatti hidhaman gaafsanii. Hamzaa Booranaa gaafsan waa'ee Jawaar fa'aa akkas jechuun mana murtiitti hime. Yeroo ammaa kana rakkoo godina Wallaggaa keessatti dhalate hundi kennaa hin beekna. Biyyattiin jeequmsa guddaa irra jirti. Yeroo biyyi kennaa jeequmsa guddaa irra jirtu kanatti wanti akkanaa nuti qabeenya kennaaf yaaddofnu hin jiru. Kan nu yaaddeessu waa'ee nageenya biyyattiiti. Keessumaayyuu nuti yeroo gara mana murtiitti dhufnuu fi achi deebinu yeroo biyyattiin jeequmsa guddaa keessa jirtu kana rakkoon tokko yoo kan nurra ga'u taate tarii sababa kennaan biyyi jeequmsa biraa keessa akka hin galle jenneetiniin fedha kennaan mana murtii irraa hafne jechuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa dhaamsa obbo Jawaar Muhammad fa'aa abbaa murtiitti himuun isaa ni yaadatama. Abbaan murtiis tole jedhee waan san fudhachuudhaaf beellama biraa kan qabe yoo ta'u beellamni sun guyyaa har'aa ture. Beellama kanarrattis akkuma beekamu biyyattiin lola hamaa keessa waan jirtuuf keessumaayyuu mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Tigraay walirratti dhukaasa hamaa waan banaa waan jiraniif kana qofaa miti warri TPLF warri wayyaanee kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti magaalota akka Finfinnee keessatti jeequmsa hamaa kaasuu waan barbaaduuf akkasuma dhoohinsa boombii tokko tokko gochuu waan barbaaduuf tarii mootu yeroo Jawaar faan gara mana murtiitti dhufan warrummaan wayyaanee kunu Jawaar faarratti dhukaasa banuudhaan Jawaar faan ajjeesaniitiniin san booda Abiyyitu ajjeese jechuudhaan ummanni Oromoo dallanee akka bakka tokko lafaa ka'eetiniin biyya san diigu. Kanaaf warri wayyaanee waan kana itti yaadanii lola amma Abiyyi isaanitti bane kana makalaakiyaa isaan marse kana gara Oromiyaatti akka isaanirraa achi deebi'u gochuudhaaf tilmaama kanas waan qabaniif kanaaf har'as fedha kennaan nageenya biyya kanaatiif jennee nageenya uummata Itoophiyaatiif jennee mana murtiitirraa hafneetii jirra. Qabeenyi keenya kasaamamee homaan ta'u sansuutu malaallaa garuu amma kan nu yaaddeessu haala nageenya biyyaatii haala nageenya uummattoota biyya kanaatii haala yeroo ammaa siyaasni Itoophiyaa keessa jiru. Kanaaf immootu hundi kennaa har'a fedha kennaan mana murtiitirraa hafnee jirra jechuudhaan abbaan alangaa isaanii akkas jechuudhaan mana murtiitti himeetii jira. Dhimma kanaan wal qabatee OMN's gabaasa qopheessitu jira. Itti aansuudhaan waa'ee Jawaar fa'aa guyyaa irraa gabaasa OMN irraa akka odeeffannootti fudhee gurra isin buusee odeeffannoo kenna goolabna. Hidhamtoonni siyaasaa galmee obbo Jawaar Muhammad jala jiran beellama mana murtii federaalaa lidataatti qaban irraa hafuu abukaatoon isaanii obbo Kadiir Bulloo ibsan. Obbo Jawaar Muhammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa kan biroo dhimma uguramuu qabeenya isaanii ilaalchisuun manni murtii federaalaa dhaddacha kanaan dura taa'aa tureen marsaa lamaaf beellama irratti dhihaatanii beellama yeroo sadaffaa irraa sababa sodaa nageenya isaaniitiif jecha obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irraa hafuu isaanii gaafatamee ture. Guyyaa har'aas sadaasa 24 bara 2020 manni murtii federaalaa lidataa galmee himatamtoota kana ilaaluuf beellama qabaatus hidhamtoonni siyaasaa kunniin dhaddacha har'aa kanarratti hafuu isaanii garee abukaatoo keessaa obbo Kadiir Bulloo ibsan. Akka obbo Kadiir jedhanitti yeroo nageenyi biyya kanaa haala yaaddeessaa fi ammaataa keessa jiru kanatti mana murtii dhihaachuu wabii nageenyaa amansiisaa hin qabnu. Kanaaf ofii keenya nageenya biyya keenyaaf jecha dhaddacha kanarratti hin hirmaannu jechuudhaan abukaatonni isaaniitti kanaan dura himamuu isaaniitu ibsame. Beellamni yeroo itti aanu immoo yoom akka ta'u AGM faana bu'ee hordofee waa'ee hayyoota kennaa kan gurraan isin gahu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo waa'een oolmaa Jawaar fa'aa kana fakkaata. Sababa kanaaf guyyaa har'aa Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warroonni galmee obbo Jawaar Muhammad jalatti himataman hundi isaanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin oolaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo namni nu abdatee rabbii tokkicha abdatee gara biyyaatti galee nuuf jecha mana hidhaa bu'ee har'a mana hidhaa keessatti rakkataati jira. Garuu mootu nuti mana kennaa ciisaatii jira. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu amma lafa jirtanii qabsoof qopheessa. Akkamitti Jawaar Muhammad akka hidhaa keessaa bahuuf hundi kennaa irratti haa hojjennu. Qabsoo itti aanu mootu Jawaar Muhammad fa'aa hidhaa keessaa hiikfachuun san booda mootummaa dimokiraatawaa mataa kennaa ijaarrachuudhaaf ni hojjenna. Hundi keessanuu lafa jirtanii Jawaar Muhammad fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa akka mana hidhaa irraa gadi dhiifaman lafa jirtanii du'aayii gochuun hin irraanfatinaan dhaamsa kenna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.